taasisu obboleewwan keenya namni nutti bu'e takkaan milkoomne yaani mee ilaalaasin atsee yohannis kan ulamaa nama boruu meedaatti nama eeti leenjifamee waraana dargii ta'ee namatti dhukaasee akka ajjeesuu danda'u ofitti meeti kan inni gale. Ummata Oromoos ummanni Islaamaas akkuma kana dhaqee wajjiniin leenjifamee maqaa Muhammad baatee maqaa maalii baatee roorroo qabaatullee laala mana wal caalalaan dhaqee keessa galee waraana fedhe keessatti hirmaatee dhaqee lolee dhukaasee ajjeesuu akka danda'u ofitti mee baree muuxannoo irraa argateeti kan inni gale. Faayidaan nu fayyadamne waan dinqii dabar.
gaafa sana keessa dirqamaan namni barnootatti galee barnoonni numaa inni gaafa duraa balfamaa bahe amma moo humnaan akka inni galee barsiisu waggaan 17 sun wanni inni hojjetu wanni inni balleesse sana hunda maaliif jennaan ummata Oromoo namni amma isaa miidhe hin jiru waan ta'eef hamma sana immoo namni ummata Oromoo miidhe beekaa keenya Hayilee Fidaa jedha eenyu jedha namoota gaggaarii biyyi qabdu fincilaa kooti nafaallaa dhaabbatan jiruudha namni amma Mangistuu Hayilamaariyaam nu miidhan jiru biyya keessa jiraachuu hireen arganne isinis baatee biyya alaa teessi hamma umurii sii guutuu biyya ofii hawwaa jiraatti malee hin galtu abadan biyyatti akkatti galtuu hin qabdu maaliif jennaan hin galtuu waan isin hojjette irra guddaadha waan ta'eef mee ilaala Mallas Zeenaawii kaydii hamtuu fudhattee gadi baatee ummata keenya irratti abaluu fi naannoo abaluu Arsii fi Baalee fi Harargee jettee maqaa dhooftee jennaan ummanni keenya yaa Rabbi sitti deebina jedhee du'aayitti kadhatee jennaan rabbiin keenya subhaanallah eega gaafa inni Baaleef Arsii akkabaabii yemmiganyuut eega gaafa jedheeti takkaas nagaatti hin deebine achumaan rabbiin mataasa qabee mataasa keessatti dhiigni dhoohee qillee ciniinee du'ee addunyaa kanarraa gale seenaa galmeeffatee deeme seenaa mataasii galmeeffatteeti kan isiin deemte ummata keenya hawaasa keenya ballo arras rabbiin qabna nuti yeroo kamiinuu nuti takkana baratti hirkanneen beeynu abbaan barbaade gara kanaanis gara sanaanis bahee nuti rabbii keenya irratti hirkannee deemna biiznillaahi ta'aalaa kan rabbii hataanu kan rabbii taanaa waa tokko illee hin taanu biiznillaahi ta'aalaa arras ta'u egereen keenya diinii keenya irratti ummata keenyaaf roorroon ilma namaa kamiinuu amantii fedhe haa qabaatu amantii islaamaa haa qabaatu fedhu nasaaraa haa ta'u fedhu kiristaanaa ta'u pirotestaantii haa ta'u roorroon ilma namaa hundi roorroo keenya waan ta'eef nuti warra roorroo namaa roorrifamu nuti warra roorroo namaa laalatu nuti warra qimmiidaa namaa dhukkubsatu waan taaneef akkuma kanatti yaada egeree keenyaaf warra bakka qopheessaa deemu rabbi nu haa taasisu hawaasa keenya wanni nuti dhaamsa keenya irratti dhaammachuu barbaannu hamma yoomitti kadhataa taanee diinii keenya irratti waan tuqaa daraa nun tuqinaa jedhaa jiraata yennu jarri immoo nu dhiisan immoo ishoo gammadaa amma yoomitti jiraannaa miti wanni nuti ala teenyee harka rukunnee filachuu qophoof nun jiru mee hawaasa keenya keessaa hayyoonni mari'adhaa akkamitti hirmaata kana keessaa